yeroo kana harka isaa gara Waaqayyootti ol kaafatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin saatii kana kaasee wantoonni nuyi qabxii isaa lafaa fuudhee hin kadhanne jireenya keessatti ta'uu jalqabu. Ta'uu jalqabu. Ta'uu jalqabu. Kana booddee qabxiilee ati eegne irratti Waaqayyo ulfina isaa mul'ifachuu gara kee hin dhufa. Gara jireenya kee hin dhufa. Gara mul'ata kee hin dhufa. Gara mana kee hin dhufa. Gara hojii kee hin dhufa. Waaqayyo gara koo hin dhufeedha. Iddoo kana Yesuus jira wanti sirkatti harkatti mi'aawu jalqaba. Wanti si harkatti didee kana booddee gaba argachuu jalqaba. Wanti si harkatti bifarame kana booddee mimmiidhaguu jalqaba. Wanti si harkatti humnadhame kana booddee ka'ee dhaabachuu jalqaba. Ka'ee dhaabatayye. Akkanaan jedhe Waaqayyo. Waaqayyo michummaa isaa hin agarsiisa. Siif Waaqayyo gidduutti firoomni ho'ee akka hafu taasifameera. 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 Namni amane jira. Namni amane jira. Mee iyyaatiin jira Yesuusedha. Garaagartummaan siif rakkisaa kee gidduutti hin taasifama. እግዚአብሔር ስለነገረኝ Waaqayyo waan taasee waan tokko isinitti hima. Gidduu kana Waaqayyo siif rakkisaa kee gidduu nagaa gaarii nagaa. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 43 lakkoofsa 18 jalqabee isa darbe yaadatina wanta darberas yaada keessan hin kaa'inaa ani mana halaan hojjedha. Innis ammayyuu as ba'uutti jira. Isin hin beektaniire lafa gogaa keessatti karaan baasa. Lafa onaa keessaa bishaanan yaasa. Sababii kanaatiif waangonniif guchiiwwan caakkaan agarreeffatu. Isa kana ani saba koo obaafachuudhaafan godhe jedha Waaqayyo. Yaaqooba ati illee nan barbaanne. Wanta ullee naan goone aarsaa naan aarsine. Sababii kanaaf Waaqayyo garuu waan haaraa godha. Warruma waliin jaallanne kana walitti fida. Yeroo isaa dhiyaateera. Warra bineensa ta'eetiin nama ture kan fudhataa ture jawweedha. Isin hin beektani. Biyya Arabaatii fe'amee dhufa qodaadhaan. Yeroon haaraa jira. Waaqayyo waan haaraa fiduudhaaf waggaa 4 duwwaan nu hafe. Waggaa rakkinaa fi waggaa ce'umsaa qabnaa. Waggaa rakkinaa waggaa tokko duwwaan nu hafe. Waggaa tokko booda waggaa tokko booda qilleensi hamaan nurraan dhaabatu. Ilmaan namaa dhiibu hin dhufu. Waaqayyo waan haaraa gochuudhaaf ka'eera. Sababii kanaaf waggaa tokko waggaa rakkinaati. Waggaa 3 waggaa ce'umsaa jira. Waggaa ce'umsaa kana keessa immoo tiraaktaroonni maasiirra dhufu. Hojiin konistiraakshanii kun hin guddata. Dhaabina. Qalbiinumaan jajjabaadhaatii eeggadha. Warri hojiidhaaf dan hojiin dhaabina. Calluma hidhaatii eeggadha. Waaqayyo lafa keenya irra hin adeema. Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyo lafa kanarra waan adeemuuf. Lafa kanarra waan adeemuuf. Waan haaraatu hojjetama. Waan haaraatu hojjetamaan isin hin jedhe. Waan haaraatu ta'a jedha. Waan haaraatu ta'a. 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 Waaqayyo waan haaraa godhaadha. Waaqayyo waan haaraa godha. Jedha. Waaqayyo waan haaraa godha. Itti dabala. Waaqayyo waan haaraa godha. Amen. Amen. Amen.
waaqayyo hindi gashee moofa haree xaragee irraa baasee akka lolaa karaarra darbuu akka lolaa fuudhee dabarseetu waan haaraa hojjeta. mootummaa keenya irratti waan haaraa hojjeta. dubbii hafuuraa irratti waan haaraa hojjeta. jarreen nabiyaatonni kun warra karaa xaradduudha. mangad xaraagi. maqaa keessan baradhaa. karaa haru kana booda qomoo lama dhalata. gudiniin tokko waggaa 11 jalqabee isaa ol kan ta'e raajonni hin ka'u. ijoollee xixinnoo. ijoollee xixinnoo mana tamaarii kibilii 7-8 hin ka'u. waldaa kana keessa jiru ijoollee xixinnoon warra isaaniitti kan jalqaban. warra isaanii wajjin haasa'uu kan jalqaban. raajii kan jalqaban. kana booda immoo injiineroota, doktoroota, piroofeesarootatu ka'a. isaan immoo wangeela ibsa wangeelaa fuudhanii gara biyya ormaatti adeemu. sababii kanaaf qomoo kana lamaantu ka'a. raajonni koommoo warri amma jiran kun dallaa banuudhaaf qophaa'uudha. atuma dallaa bananii warri sobaa keessaa hafu. warri dhugaa immoo itti fufu. warri sobaa hin kufu. warri dhugaa itti fufu. hin qajeela hojiin. hojiin waaqayyoo hin qajeela. sabni waaqayyoo hin qajeela. lafattiin hin banamti. albuudaa ishee hartee kenniti. lugaa baannee dadhabnee reettee albuudaa ishee hartee kenniti lafti. boba'aan nuu ba'a. biyya keenya keessaa boba'aan hin ba'a. albuudaan lakkoofsa qabne hin ba'a. sababii kanaaf biyyi keenya hiika argata. qottuun keenya gindii dhiiftee tiraakteriidhaan qotti. ሃሌሉያ። ክርስቲያኖች ራሳቸውን በቅጡ ማየት የሚጀምሩበት ሁለተኛው 10 ዓመት የቤተ ክርስቲያን ታድሶን ያመጣል። አሜን። አማ ሃሮ ወልዳ ክርስቲያናት ከነበራ ያመጣል። በሃይማኖት ድርጅት ውስጥ ለጥቅምና ለስልጣን የሚደረገው ሽኩቻ መቋጫውን ያገኛል። አሜን። ክፋትም መገፋፋትም ይቀራል። አሜን። ህዝቡም ሰላምን ያገኛል። አሜን። እግዚአብሔርን የሚፈሩ መሪዎች በተሰጣቸው የጸጋ ስጦታ የሚያገለግሉ መንፈሳዊ አገልጋዮች ቦታውን ይረከባሉ። አሜን። ጽድቅና ቅድስና በአገራችን ይሰፋል። አሜን። ለወንጌል ስርጭት በአገርና ከአገር ውጪ በስፋት የተሰማሩ አገልጋዮችን አየሁ። በታላላቅ ድንቅና ተአምራት የሚያገለግሉ አገልጋዮች በኢትዮጵያ ውስጥ ሲያድጉ ተመለከትኩ። ብዙ ወጣቶችም ወደ ምስራቅ ሀገራት ለሚስዮን ስራ ይሄዳሉ። በድንቅና በተአምራት ታጅበው በኃይልና በስልጣን እየተናገሩ ህዝብን ወደ እኔ ይመልሳሉ ይላል ጌታ። ለዓለምም መንፈሳዊ ታድሶን እናመጣለን። ክብር ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ይሁን። ናሞኒ ህርባ ደመቀንታ የሮከና ሰርካቢያፍ ወልዳ ክርስቲያና ኬሰቲ ሃሮምሰቱ አዴምሲፈም ረክቦን ወጠጠን ኢትዮጵያ ረቱሬ ኢራሙልቀም ረኮ ወጠጣን ኢትዮጵያ ረቱሬ ኢራሙልቀም ሶቺ ቢሶማ አሪፈቺሳን ኒታስፈም argannoon itti yaadamin ni mul'ata. Tiraakteroonni qotiisa hedduu lafa qonnaa irratti ni bobba'u. Haalli qotiisaa duriif boodaatti hafaa dhiifamee maashinoonni hojii hojjetan maasii irratti baay'atanii utuu ittiin hojjetamuun arge. Waggoota 12 kana keessatti lagoonni keenya misooma jal'isiin kan beekaman ta'u. Lalisni abaaboos ofitti nama hawwata. Sochiin sabaa akka nama hirribaa ka'ee fakkaata. Dur eessa turre maaltu nu tuqe jedhanii yommuu of gaafatan Waaqayyo na agarsiisa. Akka nama hirribni yeroo itti dabarse booreedhaan yeroo namni beekumsa isaa dandeettii isaaf kennaa qabu itti fayyadamuuf carraaqun arge.
waggoota kurnan kana keessatti duubatti hafuuniif doofummaan jaarraa tokko akka dhabamsiifamu Waaqayyo natti hime. Waggoota kurnan keessatti rakkoon bara dhibbaa ni dhabamsiifama jechuun yoo waan hin fakkaanne ta'e iyyuu Waaqayyoof baay'ee xiqqoo ta'e akka ta'e amanuu qabna. Waaqayyo hundaa akka danda'u nama fuulduratti odeessuu qofaa osoo hin taane jiruuf jireenya keenya keessatti amannee itti jiraachuu qabna. Hiyyummaaf booddeettamuun bara dhibbaa dhabamsiifamuu waliin wal qabatee dhaabbilee gurguddoo hojii akka eegalan qonnaa fi qorannaan akka babal'atu saayinsiif teekinooloojii ariitiin akka guddatu dhaabbileen leenjii ogummaa akka babal'atan natti agarsiisa. Saba gaarummaa qilleensa isheef biyya keenya filatanii buufata qorannoo yeroo isaan taasisan arge. Bara hedduuf biyya waraanaaf wal dhabdeen jeeqamaa turte nagaa argattee utuu isheen boqottee jirtu Waaqayyo natti agarsiisa. Anargeera kaasine hin agarre. Hin agarre chaayina sana qiree taasisuuni anargeera. Nu fuuldura jirti. Itti dabalees nagaaf tasgabbiin wal qixxummaa danda'u. Waggoota kurnan lammaffaa keessatti amantoonni yookiin kiristiyaanonni yommuu sirriitti of ilaaluun deddeebi'an haaromsi waldaa kiristiyaanaa keessatti ni ta'a. Dhaabbilee amantii keessatti aangoof faayidaa fiigichoon ta'u xumura ni argata. Aangoof faayidaan fiigichoo kana keessa jiru maal argata? Walitti hammaachuuf wala cuucuun hafee sabni nagaa ni argata. Geggeessitoonni Waaqayyoon sodaataniif ayyaana Waaqayyoo irra deebi. Walitti geggeessitoonni Waaqayyoon sodaataniif ayyaana Waaqayyoo kennamee fi tajaajiltoonni bakka sakam natti maa iddoosaa bakka sakam namni tokko natti ta'e bakka sakam bakka aangoodhaan geggeessuu fi aboodhaan geggeessuu barbaadu sana yeroo inni gadhiisu inni Waaqayyo dibe immoo hojii mootummaa hin hojjeta. Dibata addaatiin warri ka'an immoo sanyiin raajiifaa. Tolliif qajeelummaanii fi qulqullummaan saba keenyaaf biyya keenya irratti ni ta'a. Dubbii wangeela waliin ga'uuf biyya keessaa biyya alaatti tajaajiltoota bobba'anan arge. Dinqii gurguddaaf wantoota nama ajaa'ibsiisuun warra tajaajilan utuu Waaqayyo kaasee dibuun arge. Dargaggoonni hedduun hojii wangeelaaf gara biyyoota bahaatti ni ergamu. Tajaajila dinqiif ajaa'ibaan deeggarameen humnaaf aboon namoota gara kootti deebisu naan jedhe Gooftaan. Nuti warri Itoophiyaa hojii hafuuraatiin addunyaaf akka qorichaatti yeroo barbaadamnu Waaqayyo naaf ibsa. Biyya lafaatiifis jijjiirama hafuuraa akka finnu Waaqayyo na hubachiise. Finni Waaqayyo Gooftaa maccaatiif haa ta'u. Amen. Thank you. Kuma lamaaf kudha tokko waggaa meeqa? Waggaa meeqa? Maali qofa qofaa yoo hin dandeessanii? Waggaa 18 har'aan argeera. Yoo sirraafamtanii fincaan buuftanii taa'ee kolfata. Sababni isaa hin fudhanne matsaaficha fudhachuu diddan. Kana Ihaadigii xaafee ati sababii kanaaf iyyuu wajaaba jedhu biyyuu barbaannu naan jedhan namni dhufanii. Warri keenya. Lafti bari'eera ati dammattee hin jirtu. Akka kaleessaa dukkana sitti hin fakkaatin lafti bari'eera hin jirtu. Kiristiyaanonni akkasiif geeddarame hin beektu. Waan haaraan fuula kee dura akka jiru hin agartu. Rakkina duwwaa ilaalta akkanii guyyaa bood baay'ee jilbeenfattee Waaqayyoon kadhattu. Soomaaf sagada maaliif hin fudhattu? Maa wal keessanii soomaaf sagada fudhattan?
Isa immoo irraanfatanii turi. Soomaaf sagad irraanfatanii. Maaliif jilbi keessan xinnoo ishee hin jabaanne taanaan isin daabboo nyaachuudhaaf yeroo gabaabsachuudhaaf dhiyaatu malee kiristiyaanota miti. Amma warra jilbaan adeemuun nu barbaachisa. Yakeessaniitu raajii har'aa jalqabdee amantoonni kee kun jilbaayina deeman taanaan dhukkubsataa irraa kan hafe jilbaayina deeman taanaan gashii biyya isaaniitti. Sababni isaa gabaadha harka facaasuu dhufan malee amanuudhaaf hin dhufne. Har'a nuun kan nu baasu jilbeenfachuudha. Fuula Waaqayyoo isa humna qabuutu jilbeenfachuudha. Sabni kun ilaa kun innumta ilaaltu kun biyya lafaatiif qoricha ta'uudhaaf kan qophaa'edha. Nuyi waamichi keenya kan laqamtee miti, kan arjoo miti, kan horroo guduruu miti, kan biyya lafaati. Biyya lafaatiif waamamnee biyya lafaa irratti hojjennaa biyya lafaa qulqulleessinaa. Yesuusiif saba waamnaan Yesuus immoo saba kanatti gammada. Gaaf akkuma har'aa kana sodaa malee karaarra baatii iyyaa garaa. Yoo kana ta'e malee kiristiyaanonni seenaa warti beekteedha ishee du'eedha. Bal'inaa tolfee maaliif bal'inaa sotuuf nuyi beeknu ni jedhana haaraa lafarraa dhalatee. Dhuguma bal'inaaf jettanii baatan isin yeroo keessaniif jettanii baatan malee bal'inaaf baatan miti. Yerootu dhufe amma garuu. Itti daban. Dubbichi sagana. Okkoluun afeeraa kaanee adeemuu keenya amma. Jireenyaatu keessaa bishaan jireenyaatu keessaa sababii kanaaf lafa gogaa keessaa immoo maal godha? Bishaan ashaasa. Lafa gogaa isa gogee na rakkisa. Isa nama sirra darbuu dhowwe bineensa sirra darbuu dhowwe. Bishaan keessaa burqisiisa. Lafa gogaa jechuun warra taa'ee caafii nyaatu, warra taa'ee araqii dhugu, warra mana dhugaatii tafe, warra mana machiitti hafe, warra hashiishii keessatti hafe, warra corroqa keessatti hafe, warra waldaan adiitee bakkeetti gatame, warra gatamtuu sanaadha. Isaaniin fuuneetu bishaan keessaa yaaseetu edaafunoo. Bishaan keessaa yaaseetu akka dhudhusi godha. Mataa bobuu kee duwwaa miti waan haaraatu jira. Waan haaraa. Ani waan haaraa godha inni gooftaan. Rivaayivaalii kun isa lammaffaati. Inni tokkoffaan 1964tti laqamte katamaa waldaa makaana Yesuus ishee amma irraa ka'anii ijaaran kanatti dhalate. Kana booda waggaa 22 kasasamne nuyi nama waldaa galuunaa taane. Anammas yoo na barbaadan ani warra makaana Yesuusitti bara. Eessayyuu warra makaana Yesuusitti. Ammas makaana Yesuusitti dhufe. Maa waame laataree raajii jira. Achitti bishaanne, achitti jagudhanne, achitti Waaqayyo hafuura isaatiin nu tuqe. Ammas achuma keessa jirra. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Sababii kanaaf ilaa dhaggeeffadhu. Warri xiqimiidhaa fi silxaanaa fi waldaa qabattee jirtu wadhiifti. Yoo isheen dittee Waaqayyo mataa ishee gombisee keessaa baasa. Warri hafuura Waaqayyootiin guutame, ayyaana Waaqayyootiin guutame. Eenyu keessaniyyuu hin jibbu. Eenyu keessaniyyuu hin caalchisu. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kan addabsu isa. Kana wajjin jiraadhu isa. Kana wajjin waggeera geggeessu isa. Kana ni wajjin hojjedhu isa. Kana wajjin bahe isa. Kana maatii koo wajjin gadhiise isa. Inni Yesuus. Asii gadi gaxariitti si ergaa. Asii gadi gaxariitti si ergaa. Asii achi horrootti si ergaa. Asii achi biyya Guraageetti si ergaa. Si ergaa. Isumatti alamaan qab jette sanatti. Isa si ergaati tutuuti jaallate.
Ijaarame shinjijjige. Hin saamame. Iyyaarkoon jiramas. Amina olii gadi ruutamina akka qodaa dukkanichi darbe guyyichi immoo dhiyaateera. Waaqayyo wanta darbe ilaalina isarras yaada keessa hin kaawwatina. Ani waan haaraan godha. Waaqayyo waan haaraa gochuudhaaf akka gahe tokko illee nuun galu. Ammasii wayyuu waan galu yoo qabdu warra kanatti kana waajjabee waajjii baay'ee sodaachisaadha. Amanduutu moo jiraatu ture? Isarra darbinee nuyi gama jirra. Waan namni jedhu irra darbinee gama jirra. Waan mootummaan jedhu irra darbinee gama jirra. Manni keenya gubbaa Waaqayyoo jireenya bara baraati. Kaadireen yoo jiraatte dhaqiifi jireenyi keenya kan bara baraati malee kan har'aa miti. Ishee har'aatiif nu hin yaaddoofnu. Nuyi amma jalqabnee biyya lafaatiif qoricha akka taanu Waaqa nu waameera. Nuyi qoricha biyya lafaati. Qoricha naannoo kanaa miti, qoricha Wallaggaa miti, qoricha Itoophiyaa miti, qoricha biyya lafaati nuyi. Waan xinnoo seenaa isinitti himu hin jaallattu seenaa. Bal'inaan kun ishee isin jiraattan kun Awurooppaa Giriikii jalqabdee jaan miila deemteedha. Isiyaa, Bombay, Kalkata, Dubai iddoo 4 miila deemteedha. Amerikaa biyya 52 keessaa 42 miila deemteedha. Ansi bira kanan dhaabadhu kuni katamaa biyya 42 keessa adeemeen dhufee sibira dhaabadha. Garuu akka bari'uusitti mul'atu. Kanaaf jedhee deebi'ee dhufe haabarii kaahin jedha faranjii afaan faranjiitti Isaayyaas 60 ka'ii ibsi jedha. Yeroon kun yeroo nuyi dammannuudha. Yeroon kun yeroo hirribaa itti kaanuudha. Yeroon kun yeroo haaraadha. Waaqayyo lafa kanaa biyya kana nu haaressuudhaaf jedheetu qophee godhaa jira. Lafa xaragaa jira. Amma Wallaggatti hamaa dhufseeta bilisin lafa xaragaa jira. Kiristiyaanonni warri soobduunii ma jilbeeffachuu jalqabaniiru. Warri wal fakkeessituu jilbeeffachuu jalqabaniiru. Yahuu qulleessitu qilleensi kun shaataataataataataataata qul. Kana booda waan haaraa dhufa. Ani waan haaraan godha jedheera Waaqayyo.